jirtuu nagaa keessanii bakka jirtanitti nageen jaalalli tokkummaa isiniif haa baay'atu faamilee kee beekumsaalii akkam jirtu sin naguma kan qabdani ani nagaa kooti galata waaqayyoo guyyaa har'aas immoo deebi'ee dhufeetiin jira maal qabattee dhuftee jechuun keessanii dholli akkasumallee warra hin beekneefis immoo barumsa warra gaaffii qabuuf immoo deebii akkasumas akkaataatti fayyadama isaa ofiitti fayyadama wanti isinii qabadheetiin dhufe isin immoo turtii keessa nagaa xumuraatti na waliin godhaa isiniin jechaa isa duratti warri mana kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun irraanfatinaa mana kana jajjabeessaa viidiyoo jaallattanii laayikii akkasumallee yaada qabdan koomentii irratti barreessuudhaan na beeksisuu dandeessu yoommoo irraa barattanii ta'e namoota biraas akka fayyadamu barbaadan bakka sheerii tuqaatii sheer gochuun hiriyoota keessan firoota gire wanti hin qabadhee dhufe kunoo isa kanaa jechuudha. Kun immoo inni iskaalaa kireemiidha. Waa'ee iskaalaa kireemii kanaa kanaan dura yeroo 2-3 akka sirriitti deebi'ee hojjedheera. Kireemiin kun kireemii baay'ee bareedaa ta'e baay'ee jaallatamaa ta'e jalqabaanii googilii irratti sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni baay'een itti fayyadamuyyuu baay'ee natti tole sabooda bitee itti fayyadamuu eegalee rifeensa gosa kamiyyuu qabaadhu rifeensa jajjabaataafis ta'e lallaafaafis ta'e dheeraa gabaabaa whatever rifeensa qabdu kamiifiyyuu wanta dhoof keessaa hin qabu baay'ee bareedaa fi jaallatamaa kan ta'e jechuudha. Seerchii gootanii ilaaluu dandeessu. Namoota gamiitu akka itti fayyadamu akkaataa itti fayyadama isaa kanaan dura isinitti miira. Har'as immoo itti fayyadamuuf hin deemaa jira jechuudha. Isinirraa wanti eegamu jiraate turtii keessa naga xumuraatti na waliin godha. Waasiiwwan kireemiin kun biyya keessallee jira. Biyya keessa jechuudha gatii isaa akkuma qaala'insa biyya keenyaa haaluma qaala'insa biyya keessaa wajjin wal qabata. Akkasumallee biyya alaa kamiyyuu ni jira jechuudha. Yoo suuqii deemuu hin dandeessan yoo ta'e yookaan immoo deemtanii dhabdan onlaayinii irraa bitachuu dandeessu. Ani immoo jechuudha. Kana miti orderii godhee orderirraatiin naa dhufa kan jajjabaatu rifeensa kan goggoge kana ammuma kanallee kan waliin laalluu fi mirkaneeffannoo jechuudha. Isinii ta'e haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Akka kondiishinaariittis itti fayyadamuu dandeessu. Rifeensa keessan erga miiccanii xumurtanii dhumarratti kanatti dibuudhaan qoosheerraa miicuu dandeessu. Irratti dhiistanii firiiziillee itti mudhachuudhaaf firiizii baay'ee bareedaa ta'e hojjeta. Ani garuu firiiziitti hin hojjetadhu maaliif mataa akkasittiin filee deemuu madaamiin kunaan eeyyamte waan ta'eef firiiziin hin hojjedhu jechuudha. Garuu baay'ee nan jaalladha firiizii. Kanaafuu amma kana akkaataa naa ta'uttiin itti fayyadamanii jechuudha. Akkamittiin akkan itti fayyadamu waliin ilaalla. Kunooti maqaan isaa iskiriinshuutii godhachuu dandeessu. Kun iskiriinshuut godhachuu dandeessu. Iskaalaa kireemii bifa garaagaraa qaba. Diimaan jira, adiin jira, gurraachi jira, bicaan jira, bifti kamuu bifa kamuu ni jira jechuudha. Yeroo tokko immoo qodaansaa diimaatee keessisaa gurraacha fa'aa keessisaa adii waan akkasiiti. Amma kan koo keessisaa adiidha. Kunoo isinitti mul'ata keessisaa adiidha. Qodaansa baay'ee guddaadha. Baay'ee kiloogiraama tokko olii yeroo dheeraa isin gaa ani garuu xiqqoo rifeensi koo baay'ina waan qabuuf dafee na jalaa fixa. Haa ta'u malee kun si'achaa ol malee isaa gadi hin fixu. Yeroo hundaatti hin fayyadamu waan ta'eef akkasuma kan biraallee waan hin qabuuf isin immoo wanta itti fayyadamu hundatti fayyadamaa jechuudha miti. Kan isiniif ta'u kan dandeessan kan bira keessanii bitachuu dandeessan itti fayyadamuu dandeessu. Warri immoo wanta itti fayyadamaa jiru itti fayyadamtanii nu fayyadee jechaa jirtanii ana baay'ee natti tola. Maaliif wanta hojjettanii namni qammasee ilaalee gaariidha namaan jedhee wanti sun gaarii yoo ta'e baay'ee nama jabeessa moraallee namaa ta'a. Anna fayyadee jira. Isiniin jechuufi amma kana yeroo itti fayyadamtan harkaan hin seeninaa as keessa. Maaliif harkaan yoo tuqame sirriin dhufu akkasumallee qilleensi galuun qabu. Kanaafuu akkam goonarii yoo jettanii akka kanaatti jechuudha. Kunoo akka kanaatti as gubbaarra akkasitti buufattanii kunoo ammas hin ga'e akkasitti buufachuu dandeessu. Akkasittiin isinitti mul'ateedheetuma yaada. Kunoo akkasittiin buufachuu dandeessu jechuudha. Akkasitti yookaan immoo kunoo as cinaatillee maan kanan qaba garuu maan kan galchine akkasitti gadi buusee jechuudha malee harkaan asii gadi hin seenina. Harkaan yoo tuttuqame gaariin ta'u waan ta'eef wantichi of eeggannoo barbaachisa. Rifeensa koo kana miice ganamaa jechuudha. Ganama amma garuu halkan
kan keessaa sa'aatii tokko ta'uu ga'eera akka biyya kanaatti jechuudha. Akka Itoophiyaa sa'aatii 6 jechuudha. Amma kan akkas gubbaarratti ilaaltan miti baay'ee goggogee jira goggogee jechuudha. Kunoo argitanii kunooti jechuudha. Rifeensi koo kan gosa akkuma iddoon keessan baay'ee rifeensi goggogaa kan kee uumamumaan lallaafaadha. Warri jettanii ni jiru. Of course uumama garuu uumama ta'eeyyuu akkaataatti qabannaan keenya murteessaadhaan yeroo baay'ee warri rifeensi koo jaallatu shaampoos ta'ee dibatas ta'ee adda baasee waan hin beekuu fi akkasumatti waanuma callisee akkasitti bareedu isinitti fakkaata garuu lifaatii baay'ee qaba. Kanaafuu gamma kana maal gochuuf deema? Asitti immoo ol qabatee jira wanti nama ajaa'iba. Baay'ee argitanii waan akkasiifaatu jira. Kanaafuu kun akkuma argitan filaan keessa gadi hin ba'u. Kunoo jechuudha filaan keessa gadi hin ba'u. Isa kana akkamittiin akkan hojjetadhu akkamittiin akkan itti fayyadamu warri itti akkaataatti fayyadama isaallee gaafachaa turtan isinitti agarsiisa. Irraa miidhamoo irratti dhiisna warri jettan irraa miidhuus dandeessu irratti dhiisuus dandeessu rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Wanti inni rakkoo isinirraa qaqqabsiisuu hin jiru. Sarchii gootanii googilii irratti namoonni akkamitti itti fayyadamu wanti namoonni baay'een itti fayyadaman wanti akka barbaadanitti suuqii deemtanii argachuu bitachuu dandeessa yommuyyuu taana wanta nama miidhu miti. Irra caalaatti garuu waan onlaayinii irraa barbaadamee ol bahamee gadi bahamee gaaramee qabaatanii dachee qabuutanii bittan sanatu nama miidha malee wanta akkasii sodaan qabu jechuudha. Kanaafuu kuni nama kamuu rifeensa nama kamiyyuu ni miidha jedhee shakkuanii maaliif ilaalaan ture waan ta'eef anillee namootuma irratti argeen kanan bitadhee itti fayyadamuu jalqabee jechuudha. Garuu ergaan itti fayyadamuu jalqabee akkasii kana fakkaata. Amma kana maal akkan hojjechuuf deemu walumaan ilaalla. Godhachuu dandeessu, kondiishinariitti itti fayyadamuu dandeessu, ittiin farrasachuu dandeessu, waan barbaadan ittiin hojjetachuu dandeessu. Garuu akkataatti fayyadama keessaniitu murteessaadha. Kanaafuu akka xumuraatti na waliin tura dhuma isaa walumaan ilaalla. Kunoo wanti na barbaachisu akkuma argitanii harkaan hin tuqina as gubbaarratti akkasitti buufachuu qabdu isiniin jedhee jira. Yookiin immoo maankaatiin keessa baastanii qadaaddisaa irratti qoodachuu qabdu. Harkaan asii gadi seentan qilleensi yoo galii yookaan yoo harkaan tuttuqamee gaariin ta'u waan ta'eef amala akkasii qaba jechuudha. Kanaaf erga bittanii qodaansaas guddaa waan ta'eef yeroo dheeraa akkasii turu yoo barbaadan of eeggannootiinidha kan isinitti fayyadamuu qabdan. Kunoo qibaatisa kanaa jechuudha. Maaliif qofaasaatti fayyadamu maaliif daaraa fakkaata waan ta'eef inni kun immoo rifeensi akka cululuquu fi akka bareedu yookaan akka zabaarraquuf kan gargaaru isa kanaa jechuudha. Qibaatii fasaashii ta'ee fi kanadha kan isin walitti dabaltanii itti fayyadamuu qabdan. Qibaatii fasaashii namni fayyadamu kunoo isa kanaa jechuudha. Qibaatii fasaashii namni fayyadame kunoo kan qullubbii adii as gubbaa kanarratti qoodadhe jechuudha. Yookaan kanatti irraa hiradhe kanatu natti tolaayyuu qoditti ishee kanaan fayyadamuu irra ana kanatu naa mijataayyuun jira. Amma kana maaltu na barbaachisa? Kunoo isaan kana lamaan bicha jechuudha. Kana lamaan bicha walitti dabalee fayyadama. Na waliin jira isiniin jedha. Kun akkuma isiniin jedhee wantoota na barbaachisanii ergan qopheeffadhee isiniifis immoo akka isinii galuutti gaaffii keessaniif deebii taa'ee kanan yaaduu fi kanan beeku irraa erganii isinii qoodee booda baay'ee namoonni viidiyoo kana gara xumuraatti dhaggeeffatanii isinii galanii hubachuu jedheeti yaada. Yoo isin tamacha'e bitanii itti fayyadamuu dandeessu. Wanti nama sodaachisu nama shakkisiisu tokko hin jiru. Ani immoo ganama ka'ee raawwii galee ture. Akka karoora kootti sa'aatii misaan erga xumuramee booda yeroo sana filachuu ture. Akka yaada hin taane amma kana galgala keessa halkan walakkaa ta'ee jira. Akka biyya nana jiruutti sa'aatii tokko halkan keessaa jechuudha. Kana jechuun akka Itoophiyaatti sa'aatiitti namni rafu. Ani immoo dirqama rifa korraa kutee hojjetachuun qaba. Maaliif ammas boruu kan itti aanee dhufu waan hin beekneedhaaf akkasuma hojiitti biizii ta'uu danda'a. Yeroo akkasii immoo guyyaa guutuu beekamaadha. Hojiirra akka oollu dadhabaa akka oollu galgalas immoo akkasumatti dhiisnee rafna yoo ta'e borsi immoo akkasuma ta'uu danda'a yookiin kan kanaan olii ta'uu danda'a. Adeemsa keessa immoo nama nuffisiisa. Wanti hundumtuu karoorarraa yookaan immoo sa'aatii isaarraa yeroo kaa'ate nama dabbaraa deemaa jechuudha. Inni kun mana koo keessatti yookaan jireenya koo keessatti bakka hin qabu. Wanta gochuu barbaadu waan barbaade yoo ta'e sa'aatii mun barbaade yookaan sa'aatii mayyaadee sanatti
gochuuf yaalii godhaa yoommoo akka yaadinaan taane akkas kunoo sa'aatii riba korraa kuteen jechuudha kananii hojjetachuutti jiru. Maaliif kunis hojiidha waan ta'eef kunoo ka haalumaan isiniin jedhee baay'ee goggogee jira sila. Rifeensi yeroo miicamee yerootti hin qaqqabamne yookaan dibata hin arganne immoo ni goggoganii beektanii isinillee isa keessatti warra rifeensa jajjabaataa qabdan waan kana bareechitanii sirriitti beektedhee yaada. Egaa kunoo bakka kanaa kunoo qibaatii itti dibee qibaatii fasaashii itti dibee ala kanaatiin filee walirraa hiree dhumarratti kireemii sana itti dibaa jechuudha. Iskaalaa kireemii maqaan isaa iskaalaa kireemii jedhama. Kunoo haala margaa artan kanaatiin suuta dheetiin itti dibaa jechuudha. Hagedhuma jalqabaa gadhumaatti irra caalaatti immoo isaa xiyyoo isaarratti yoo dibdanidha bareedaa kan ta'u. Maaliif warri foroforii qabdanii waan akkas kireemii kanaaf foroforiin immoo gaafa argate wal jajjabeessee foroforiin suni akka baay'atuuf waan gochuufi waan godhuufi xiyyoo isaarratti otoo ta'ee baay'ee bareeda. Qibaatii kamiyyuu yoo ta'e qibaatii ciqaa yookaan immoo kireemii akka kanaa yoo ta'e caafii isaarratti malee gara buqqee mataatti butuunii agasumara barbaachisaa mitiin gorfamus anis immoo kan beekutti akkan ofirratti argirratti jechuu barbaadeen kunuu gaala margaa artan kanaa inni duraan buuf jedhee olii ta'ee taa'u akka kanatti laxxiqaxxi jedhee jira. Akkasumara viidiyoo guutuu waraabuu hin barbaanne maaliif anatti sin dheerata isinitti simmoo dheerata waan ta'e wal salacha'uun hin barbaachisu. Anatti salka walakkaa ta'ee jira. Sa'aatiin baay'ee natti deemaa jira. Ganama immoo sa'aatii 5 walakkaatti waan qabuufi maaliif ijoollee mana barumsaa geessuun qaba. Sa'aatii 5 walakkaa jechuun akka Itoophiyaatti sa'aatii 10 walakkaa jechuudha kan keessa. Akkasii faamilii kana waliin jirte yaada kireemii kana haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeessu. Baay'ee wayii nama viidiyoo aga xumuraatti dhaggeeffateefidha kan inni galuu danda'u. Maal akka ta'e kamittiin akka itti fayyadamtanis beekuu dandeessan. Yoo akkas ta'e malee jidduutti kukkutanii kan bira dabartan yoo ta'e isinii ta'uu dhiisuu danda'a. Aga jalqaba irratti aga tokko isin hubachiisuu yaaleera. Haala margaa artan kanaaf firiisiif illee baay'ee bareedaaf kan namatti tolu. Isiniin jaa viidiyoon koo gara dhumaatti jirti. Kunoo bakka walxaxee kana halkaan walirraatti diddiiguun qabaachuudha. Dura xaansee filaa wal jijjiiree xiqqaa guddaa wal keessa fuudheen ittiin fileenii sirreessee bakka itti deebisaachuudha. Yeroo akkasii rifeensi keessaa hin bahu hin ciccitu. Amala akkasiitiin isinillee piroogiraamii yookaan karoora keessan keessa galfattanii sa'aatiin kun sa'aatiin itti rifeensa koo sirreeffachuu qabu, sa'aatiin kun sa'aatiin itti kana gochuu qabu jettanii taayimii keessan adjesti godhachuu qabdu. Isiniin jaa akkuma isiniin jedhee jalqaba irratti isin hubachiisu yaaleera. Warra bitachuu barbaadanii warra akkaataatti fayyadama isaa barbaadaniifis amma kana kunoo xumuree tutturii haala kanaan hojjetadhee jira. Baay'ee bareeda. Isiniin jaa kunootii kana fakkaata. Viidiyoon koorraa asuma irratti dhaabbachuufi jira. Isin immoo isaa waan gaafa isinitti ta'e kan dabalataa qabaattan argitan hamma kana goggogee wanti keessaa baate ishee xiqqishuu kana jechuudha. Maaliif rifeensa yeroo keessaa bu'an illee natti hin tolu. Xumuree jira guutummaa guutuutti amma kana shaashii kootti dhadha'ee riba koo deemee raafuu bichaatu naafaa galata waaqayyo. Walumaa koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Hojiin koos dhumarratti rifeensa koo hojjetachuu kunoo kana fakkaataa natti barfatee jira. Haa ta'u garuu rakkoo miti bakka rifeensa koo hojjetadhe malee. Isin immoo isa viidiyoo biraan akan deebi'ee dhufutti piliis laayikii tuquun hin raanfatina. Yeroo raftan shaashii lallaafaa akka kanaa ta'etu rifeensatti hidhattanii baay'ee bareeda. Shaashii mucucaatu namarraa sissiqu osoo hin taane haala kanaan shaashii koo itti shiffanne godhee xumureetiin jira. Bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'ee.